والمريانا وتا ويا كان والله كان والمريانا وتا ويا كان غيره كان والمريانا وتا ويا كان والله كان والمريانا وتا ويا كان سنين سنمي والمريانا وتا ويا كان سنين لزاري والمريانا وتا ويا كان أبي يجني الرتي والمريانا وتا ويا كان أزرق ميداناري والمريانا وتا ويا كان سنين بواتو والمريانا وتا ويا كان سنين وبتولا والمريانا وتا ويا كان قبل يسلك والمريانا وتا ويا كان والله رميانا والمريانا وتا ويا يا والله والله بارتوا سنينا لكانوا كمين لبومان مرادو ودبعي صنو لمالي وفاي يادا جبال سني جبال سني أتوما راكوري اللدو نكورو ونيا نمالي نولافا نكورو alakan sahu solu mujuru soye hijawe kafaya kamise adegan adaga bolsa hidase mana atoko atokan barbase kana kole wallo keessa jiru akkuma da jira ila wannan namke ne ba so kabu warana ka ba gadi tiratu kana ajanda citti qabsiisun sila asittin turre raayya keessatti ajandaa isaan qabsiisuu qabnatu warra baabbooti fi juu soddomaa dadammatanii achitti ajandaa isaanii uumuu qabnatu yoo kana dadhabne immoo uummata agawu uummata qimaante dammaqee falmaa jiru kana achitti humna qabnu isaan gargaarree ajandaa guddoo achitti uumuu fi qabnatu ammallee osoo keessumaanii Oromiyaa bal'oo keessa kan jirtan kallattiin isin nu birmachuu dandeettaniin kallattii tokkoo fi tokko qofa jechuun dhaamsa isaa kan ammaa kana mu'een xumurarratti isinii kaan keessumaanuu haala barbaachisuun ekonomii fi kallattiilee barbaachisu meeshaalee barbaachisuun uummata keenya bira dhaabbachuun baay'ee tokkummaa keenya ni cimsa jechuun dhaamsa kaasaa turetti rakkoo hanqinnaa yeroo ammaa kana mana yaalaatii fi akkuma kanaan meeshaa hidhannoo irra rakkoo hamaa qabna kanaaf rakkate waa danda'een tahammadu waraana bilisummaa Oromoo jennu kanallee danda'e of keessatti hammatu ingata jechuudha gaafa roorroon itti baay'ate waan adda addaa gatataa deema ficcitiillee hin qabatu gaaga'ama adda addaa irra bu'a waan ta'eef yoo ammu kana waa asitti ittiin ta'e waa keessa dhoksite qabachuu hin danda'u hin gatata gaafa roorroon itti baay'ate jechuudha. Fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akka amma jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haguun. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana rakkoolee biyyattii keessa jiruun keessumaanuyyuu yeroo ammaa kana Walloo keessatti duulli hamaan taasifamaa jiru irratti guyyaa har'aa marii gabaabaa kan wajjin taa'u ta'a. Marii gabaabaa keenya guyyaa har'aatiin akkuma beekamu keessummaa keenya tokko haala yeroo ammaa kana Walloo keessatti deemamaa jiruu fi yeroo ammaa kana lolli Walloo keessatti deemamaa jiru maal fakkaataa irratti marii gabaabaa kan wajjin goonu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaattis wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin garanumaan karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti baga dhuftan isiniin jedha. Hayyee boleessa keenya baga nagaan galatoon ulfaadhu. Deebitee ammallee nu ziyaaruu keetiif haala yeroo irratti hedduu ulfaadhu siin jenna Riyaad hedduu galatoon. Okay, ulfaadhu atis mee keessumaanuyyuu waa'ee dhimma Walloo irratti Walloo yeroo ammaa kana akka lolli hamaan deemsifamaa jiruu fi keessumaanuyyuu fannoo Amaaraatii fi mootummaan Amaaraa milishaa itti duulchisuun haala hamaa keessa kan jiru yeroo keessatti argaa jirra. Keessumaan irra deddeebii baraa fi baratti haalli ammatti deemamaa jiru kun baay'ee hamaadha akka ta'edha kan ammaa kan argaa jirru. Mee maaltu ta'ee asumaanuu uummata keenyaaf maqaa keetis ibsi waan Walloo keessatti deemamaa jirus asumaan akka nu kaastu barbaanna. Hayyee galatoom egaa
miidiyaa kanarratti yeroo sadaffaaf na fakkaata kan deemu. Kanaaf hedduu galatoomii barbaadoo atiillee tattaaffii godhuu qaba namni akka Oromootti waan danda'u gochuu qaba taa'uu qabu. Kanaaf egaa maqaan keenya Hoo'ee Callaadhaa dhalataa godina Wallooti. Bakka amma dirree lolaa kana jechuudha. Kanaaf egaa haala jiru bal'inaan waan ati wal duraa boodaan keessarratti inshaallah amma dandeenye uummata keenyaaf ibsuudhaaf qophiif nuu dhiyaannee jirra. Okay, ulfaadhu mee asumaani keessumaan Walloo yeroo ammaa kana rakkoo hamaa isheen keessa jirtu kana mee maalirraa ka'e haalli isheen keessa jirtu hoo maal fakkaata? Keessumaanuu haalli lola kanaa hoo maalirraa akka ka'ee fi lolli kun hoo maalirra akka jiru asumaani akka anu kaastu mataaf akka anu geessitu barbaanna. Galatoomii lolli akkuma beekamu guutuu Oromiyaa irratti labsameera yeroo ammaa kana. Fedhiin jarraatis guddaan Oromiyaa diiguudha. Gaafa Abiy Ahmad falfalaanis tahee yookaan gowwoomsaniitis tahee gaafa masara san dhuunfatanii bara ilmaan abbaa gadaa jedhaman falfalaanis tahee kun fedheefuu ofii qabanii yookaan isaan yoo uummata kana kan dinnu ta'e carraa Iyyaasuu ilma Muhammad Ali mudatetu mudata. Kanaafuu isaanuma jala gooftaa isaanuma jala akka gooftaatti ilaalee jiraachuun wayyaa hangoo kanatti uffachuun wayyaa jedhan obbodiyoodha arrasa obbodiyoo borusa obbodiyoo akkaataan Oromoo biran laallamu sanuma waan ta'eef ka jedhu filatanii fakkaatti. Akkuma fedheefuu egaa masara dhuunfatee inni kaan dalagaa walii qoodanii kaan amantii Islaamaa irratti duuduuf kaan Oromoo irratti duuduuf kan abbootii qabeenyaa Oromoo irratti duuduuf wanta garaagaraatu qophaa'ee ture Oromiyaa diiguufi. Egaa lolli kun egaa waan hunda masara keessatti filaanii baafataniin booda akka tasaa lolli Tigraay kunni ka'e. Lola Tigraay kana yeroo ka'e egaa akkuma beekamu wanni ta'e yeroo lola Tigraay sanillee deeman osoo abdiin murin yoo Tigraay kan injifannu ta'e inni kan galabaa kan jennu dhaadannoo gaggeessaa turanii walumaa galatti kun Oromiyaa guutuu waan diigamuuf yaalamaa ture. Ammatti Oromiyaa rukuchuuf dura sakam nyaachuu qabna kan dhiugaa namni filaanii baafatee deema. Filaaniin isaan baafatanii deeman Oromoo Walloo itti aansee Kaarrayyuudhaa itti aansee Shawaadhaa eega kana lamaan dhuunfatanii magaalaa Finfinnee akka barbaadanitti sossoosuu danda'a waan jedhu Oromiyaa sanalleen akka barbaadanitti sossoosuu danda'a waan jedhu yaadanii natti fakkaata. Kanaaf ka'umsi isaati walumaa galatti kaaba Oromiyaa kana dhuunfachuudha. Kaabni Oromiyaa keenya isa dhuunfannee of harkatti galfannee Oromoo godinni addaa saba Oromoo yookaan mirgi Oromoo as keessa jiraachuu hin danda'u akkuma Dasee fi Oromoota Yiijjuu fi warra Baabboo Iddoo Soddomaa gabroomsinee afaan isaanii jijjiirree eenyummaa isaanii jijjiirree kanatti kanallee dafnee jijjiiruu qabnaa ka jedhu yoo kan jara kanan jijjiirre ta'e ammatti carraa qabnu kanatti booddee yaaddoo guddaadha. Warruma amma eenyummaa isaanii mulqune kanaaf ofirra deebisuu danda'an kan jedhu yaadanii ammatti dafanii kontirool gochuu barbaadan natti fakkaata harka isaaniitti kana yaadaniiti. Gaafannoo Amaaraatiin oolanii bulanii nama qotee bulaa ajjeesuu akkasumatti illee tiksitee loon tiksitu irratti dhukaasa bananii ajjeesuu daa'ima ijoollee hulaa dura taphattutti qawwee amma wanni qabu darbiila qabu kanaan fageenyu magaaqa'een kun wal gamaa gamana. Ganduma isaanii jira darbiira qawwee qabu yookaan waan itti ilaalan kana qabuun daa'ima irratti dhukaasa bananii dhufachiisuu walumaa galatti Oromoo miiraa keessa kaasanii gaafa Oromoo lola kaase ilaa isaan akkana jedhanii carraa itti fayyadamuuf turani garuu uummanni keenya kana dammaqinaan beekeenuma obsaa ture gaafa uummanni keenya ka'uu didee gaafa bila 17 guyyaa deeggardaa jechuun lola bananii jechuun aanaa diidee dhugaara. Mee jaala kiyyaa sumaani keessumaan lolli amma taamaa jiru kuni qaama mootummaatu keessa jira moo qaamni mootummaa waan kana keessa harkan qabu ummatumatu waan kanarraa yookiin immoo dammaqinsa ummataati yookiin immoo akka naannoo Amaaraatti milishaa fi fannoodha kan ammaa kana tarkaanfii kana ummata Walloo irratti fudhachaa jiru waan kanaafoo haalli deemamaa jiru qaamni mootummaa waan kana keessa jira jettanii yaaddu moo haalli adeemsifamaa jiru akkuma naannoo Amaaraa yookiin immoo mootummaa naannoo Amaaraa qofatti wanti kun adeemsifamaa jira jettanii yaaddu wanti hangammaatti lola kana keessatti argaa jirtan hoo maalidha? Laale wanni amma lola kana keessatti haa jiru mootummaa fedhii mootummaa naannoo kun mootummaan keessa hin jiru jechuu hin dandeessu.
bar mootummaan akkuma durtiin jedhe pilaanii baasanii Oromiyaa kana diiguudhaaf waan irra walii galanii bar akkasi bar. Yoo mootummaa siin Kanaaf jedhu mootummaan naannoo keessa Amaaraa osoo hin taane mootummaa naannoo Amaaraa naaf osoo gala hin naaf taane gala mootummaa ittiin dhufa federaalaa. ittiin dhufa ittiin dhufa. Mootummaa federaalaa tahee mootummaa federaalaa wanni jedhamu hin jiru baramma. Waan dhufe ittiin ofirraa rukunnaa fi qaama barbaachisu walitti dhuubanii leenjisaniituma akkuma loonii haadatti dhahanii gara barbaadan oofa malee mootummaan federaalaa dur sirna yookaan immoo seeraan ijaarramee biyyattii san keessatti soso'u amma hin jiru. Kanuma loonuma akkuma loonii qotee bulaa nama lagarraa dirqamaan qabanii mana hidhaa keessa ajjeesuu si wajamu kana godhuu si wayidanii goomsanii kan mallaqaan kunniin walitti dhuubanii kan pilaanii hin qabne kan ijaarsa pilaanii hin qabne ijaarsa naamusa hin qabne walitti dhuubaniituma ka barbaadan keessaa ajjeesanii yoo barbaadan yaadatti gaafti gaa'ii waloolan konoleeraa hamma meeqa hamma kudhanii kan ajjeefne irra jedhanii daadataa duratan jechuudha. Kanaaf hin jiru wanni mootummaa federaalaa wanni jedhamu amma hin jiru maqamaaf malee. Walumaa galatti mootummaa federaalaa haa ta'u isuma maqaan jiru kanas ta'e Oromiyaa diddiiguudhaaf pilaanii itti baafataniiran. Garuu kam dura dhooknaa, kam dura haleellaa, kam dura cabsinaa waan jedhu isaan lafa kaawwatanii jiran. Walumaa galatti waan kana akkitti hubatuu qabda mootummaan harka keessaa hin qabu. Mootummaan harka keessaa qaba. Naannoo Amaaraa baajata mootummaa naannoo Amaaraatiin miseensota PPtiin kallattiin mootummichi itti bu'uulleen dhabaatu kan naannoo bulchu miseensota isa jala ta'anii mallaqa mootummaatiin jiraatan warra akkasiitiin baajati isaanii ramadamee hojjetaan mootummaa irraa ramadanii Eertiraa irratti leenjii fudhatanii gadiin immoo wasana naannoo Affarii fi Eertiraa jiru irratti leenjii fudhatanii dhufanii kunoo lafa walloo harbuu kiiloomeetira muraasa magaalaa Kamisee irraa achitti eebbifamanii waan isaan dubbatanii agarta. Dabaluu kana xilaatiin keenyatiin kiiloomeetira tokko kan hin caalle asuma jiranii akka dawwee rawaa xilaata keenya maal jedhanii eebbarratti waan isaan dubbataa turan argaa turatan jechuudha. Walumaa galatti eenyutu eebbisa waan san mootummaa naannoo Amaaraati waan hunda jaayiza godhee fi iddoo bakka irra leenjisan waa akka waraana bilisummaa Oromoo kun caakaa keessatti eebbifamaa jiran dirree gubbaa bakka eebba mootummaan walga'iitti gaggeeffatutti ba'anii eebbifamaa jiran jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti qaamni kun qaama lama inni tokko humna addaa naannoo Amaaraa jedha inni kun faannoo jedha. Yoo faannoon kun lolee biyya sana injifates biyyu haayilii achi keessa jiruuf olaantummaa isaanii mirkaneessuu alaabaa isaanii ol qabanii fi waan tokko sirreessuu fi yoo isaan injifanne immoo silaan uummata eeguura uummata bulchuura uummata achitti ammas eeguu jira maal rakkoo qabaa jedhanii itti dhiisan malee walumaa galatti Oromiyaa guutummaan guutuutti qoqqooduudhaaf fedhii mootummaa biyyattii san bulchuuti. Naannoo Amaaraa ka Oromiyaa maaliifi? Fedhii mootummaa biyyattii san bulchuuti. Ka warra hunda ta'an jechuu barbaadeeti. Okay, galatoomi. Mee hanga ammaatti keessumaan lolli guyyaa kana guyyaa 17 irraa eegalee lolli hanga ammaatti tamaa ture kuni mee haalli inni itti deemamaa jiru keessumaan miidhaan uummata keenya uummata walloo irra gahee hoo maalidha? Hanga ammaatti miidhaan gahee fi yookiin kallattii miidhaan amma lolli kallattiin banameen kara lama kara Anfaariitii fi kara naannoo Amaaraatiinis kan baname mee gara lamaaniin miidhaan gahee hoo maalidha jaarmoyee? Galatoomi wanni nama gaddisiisu irratti wanni dubbachuu barbaadu Oromiyaan akkuma beekamtu waraana kanneen waraana bilisummaa Oromootiin alatti waan hin ta'in dirmachuu hin dandeessu biyya godina saniiti jechuudha. Karaa ittiin dirmachuu hin dandeessu. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu haga dandeettii isaa tattaafatee waan tokko dhimma yaalaa jira. Uummata keenyaaf hubannoo kennuu akkaataa uummata keenyaa akkaataa waan tokko uummata keenya hubannoo kennuu ni jira. Haa ta'u garuu wanni na gaddisiisu yoo jiraate asirratti osoo gara miidhaan darbin uummata Oromoo kana osoo isaan diina walakkaa jiranii yeroo isaan waa ta'an qofa ijjanii kana goonaaf san goonaaf jedhanii ammallee deebi'ee lolli kun waggaa tokko guutuu irratti ka'uu jechuun irratti ka'uun otoo Oromoo waan takkan godhanii hedduu nan gaddaa. Obbolaan akkanatti hin jedhu kana namni waa tokko beektaa waa tokko irratti cituu qaba. Amma dura waa lama jedhamee ture uummanni kun hidhannoon isaan malu fudhachiifamuu qaba kan jedhuu fi
Inni biraa immoo yoo kana dadhabne immoo hospitaalli yookaan manni yaalaa gahaan tokko yaalamuu fi qaba kan jedhu dubbatamaa ture. Kana lamaan keessa wanni dalagaa irra oolu yeroo hedduu haalli Oromoo kun qilleensa irratti hasaasuu malee lafatti lafa gadi qubachuun hin dibagaraa walitti hin bal'atu wal shakkii nyaatamaa mallaqa akkasii kan jedhu. Amma gabaabumatti walloo keessatti mallaqii yoo jiraataa dhalattoota wallootti wal qunnamuu yoo hojjetan namni mallaqa nyaatu hin jiru. Namni waa balleessu hin jiru maal mana nama hundaa dhufeera gaddi. Shumaa ani yoo xiqqaate lola kana keessatti mataa kiyyaa jechuun odoo nama biraa maqaa dha'uun taane mataa kiyyaa yoo xiqqaate obboleessa kanin haadha takka irraa dhaladheen jalqabee hanga ilmaan adeeraa shumeetti yoo xiqqaate haga nama afurii dhabameera jechuudha lola kana keessatti jechuudha. Mana nama hundaa seenee jira yoo obboleessi isaan duun eeshumi isaa du'eera yoo eeshumi isaan duun adeerri isaa du'eera yoo adeerri isaan duun hiriyaan isaa du'eera kan akka wal jaallatan jechuudha. Kanaaf odoo namni keenya gadi bu'ee waan kana Oromoon osoo waan tokko sochii godhe akkuma isaan sochii godhanii bar nama of wallaale nama keenya nama Oromummaa isaa yeroo of wallaale mallaqaan bitanii shalabbee jechuun nama hiyyeessa karaa irratti ba'e Oromoo yeroo ammaa kana hiyyummaan baay'ate kun beekamu hiyyummaan dhamaataniiti. Kana fuudhanii karaa gubbaa walii qabanii huccuutti buusanii qawwee qalbii isaa hawwatu meeshaa adda addaatti hidhanii nama keenya gara gashaa jiran jechuudha. Kan kana godhe maali dinagdee mallaqa jechuudha. Kanaaf Oromoon kana godhuu qabaa yoon gara ijoo lola kana miidhaa kana geessisutti yoon darbe wanni kana dursee kaaseef jarri laali hoggaa lola kana lola maaltu nurraa hir'u waan jedhu chee godhaniira. Waan hoggoottan 2019 2020 2021 kana laalaniiran hundumaa hulaalan hanqina isaan bira jiru. Amma yoo laalte meeshaa ammayyaatiin guutameera jarri. Agasillee jarri onnee qabaatee wanni hundi onneedha dhuguma meeshaa. Garuu meeshaanis nama miidha onnee qabaachuu dhabde. Yeroodhaaf gaaf teessee dhukkaafu si miidha. Hammuma onneen tantee rifattee harki keessa sohuu dudusanuu hamma buttuu meeshaa nama isaan harkaa qaban kun miidhaa hedduu gaggeessisa. Hamma meeshaa nama keenya irratti harka irratti cabsuu sadarkaa kana gahan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif meeshaan nama keenya harka irratti cabuu jechuudha. Rasaasa gurguddaan dhahame jechuudha. Amma sadarkaa meeshaan nama keenya harka irratti cabuu meeshaa gurguddaa ammayyaawaa kana hidhatanii jechuudha. Haalli jarri itti ijaarame hedduu ulfaataadha. Meeshaa ammayyaatiin guutamanii jiranii uffata ammayyaatiin wanti ammayyaa hunduu guutanii leenjiillee fudhatanii qaamni leenjii isaanii kenne Eertiraadha. Kanaaf wanni isaanirraa hafe yoo jiraate onneedha malee ulaagaalee hunda guutatanii lola bananii lola banan kanarratti gaa lolli qabaname ganamarraa jalqabee haga asrii natti fakkaata. As keessatti gaa alhamdulillah lafa keenya keessa kotteen isheenne kottee jechuun miilaan isheenne haga hanqina miilaan lafa keenya irraa ajjachuu uummanni dhorkee jira. Isaa wareegamu isaa madaa'u maleedha. Asirratti gaa haga namni 8 immoo kan wareegamee jira. Haga namni hedduun immoo gara nama 4 immoo 15 ni madaa'e. Kana fakkaata gamaanaa diidanii baatiin kan qaqqabe kana gamaanaa baateetiin hidhattoota naannoo Affaarii fi milishootuma naannoo Amaaraa kan waliin leenji'an humna Eertiraatiin leenji'an illee gocha wal fakkaataa dalagan. Afaan barii yeroo uummanni hidhaa hidhatti afaan barii irratti isaan sun illee gadi naannaa baateeti lafa qabatanii ganda Oromooti maniiranii isaan kunis ati lola banan jechuudha. Subii wal fakkaataa ganama wal fakkaataa lolli kun eegale aanaa baatee irrattis masjiidaa tokko ni gubanii qawwee sinaayifer immoo maal kan jedhamuun ni gubanii. Akkasumatti illee manoota kan darbanii gubanii jiranii haa ta'u malee achirraa miidhaan qaqqabe namni haga namni 3 ni wareegamee haga nama 4 immoo 5 immoo ni madaa'e akkasuma fakkaata. Haa ta'uuti haalli jiru kana qaqqabsiisee jechuudha. Walumaa galatti ati gadiin hayyee ani asiin dalgaan tufufa yookaan gaa injifannu ta'e humna dabalataa dabalannee godina kana dhabamsiisuu qabna. Karaa gurraacha siniin qooddatanii karaa gurraachaa nutu qooddata kan jedhu akkasitti walii galanii sochii kana godhaa jiran natti fakkaata. Fedhiin jaraa mootummaa walii galanii godinatti san diiganii Itoophiyaatti takkittii baana san ijaaruu fakkaata.
Mee jaalakii asumaani gaafii isi gaafachuu barbaadu yeroo ammaa kana fannooni konkolaataa garaagaraatiin keessumaanuu viidiyoolee garaagaraattu kan ammaa kana ba'aa jirutu mul'ata. Konkolaataan hedduun keessumaanuu kara kamiseetti kan imalaa jiru kan ammaa kana argisiisu. Mee waan kana mootummaan yookiin duula amma kana naannoo Shawaa Roobiittis qubannaa waraanaa kan taasisaa jirutu dhagahamaa jira kan ammaa kana argaa jirru. Mee haalli kun hoo maal fakkaata? Ammoo isinoo uummata Oromootiin hoo maal jettu? Karaa dhaamsaatii fi keessumaanuu uummata Oromoo bal'aatiinis haalli amma walirratti deemaa jiru kun baay'ee rakkisaa ta'uu fi baay'ee hammaataa ta'uu isaati kan ammaa kana dubbachaa jirru fi yookiin kan argaa jirrus haalli duula qindaa Wallagga deemuu nun barbaachisu yeroo ammaa kana Walloo barbadeessuu qabna jechuun duula istiraateejii qabuun kan socho'aa jiru fakkaata milishaan Amaaraatii fi fannoon Amaaraa. Waan kana irratti ammoo isin maal jettu? Qophiin ammoo ilmaan Walloo keessumaanuu Oromoo Walloo maal fakkaata? Uummata Oromoo bal'aatiin hoo maal jettu? Meeshaa ammayyaatiin guutameeti. Wanni hojjetame hawaasichaaf hawaasa qotee bulaa jiru kanaaf hedduu burjaajii waan guddaa waan adda baafachuu hin dandeenye garuu naafis adda baafachuu dandeenye. Wanni hojjetame humni addaa naannoo Amaaraa ammaan duratti godina san keessatti yeroo 3 salphatuuf deema akkuma argaa turte jechuudha. Humni addaa naannoo Amaaraa kuni ofii isaatii itti bu'ee godina san akka barbaade gochuun yoollee lolee godina san kan dhuunfatullee ta'e inuu isumatu eegaa waan biraa waan bargaa humni waraanni leenjii wayii dhaqee godinatti wayii akka bulchiinsa ta'een bulchan waraanuma ta'anii waardiyyaa eegan. Ammallee silaa mirginuu kennamee waardiyyaa eeguurraa boor kanatti keellaa qabnaa jaarraarra keellaa qabnaa wal qunnamtii fursee fi karaa gurraachaa irratti keellaa wanni qabnaa ammallee akkasuma wal qunnamtii aanaa jiilleetummaa makkannaa irratti ammas ni jira jechuun lafa kana hunda eegaa jiran jechuudha. Isaantuu waardiyyaa godina saniiti amma guutumaan guutuutti. Isa silaa kanuma wanni barbaannu nuti waan kana koontirool gochuu jira maali ka barbaannu kanaaf suutuma suutaan itti deemna yoo carraa wayii dhufes harka keenya jira waan jedhu fidannatti fakkaata. Faannoon immoo dafee waan kana qabatee warroota dhalattoota warroota Amaaroo fi jedhamu fuuleen keenya of wallaalan kana fuudhanii achi keessatti akka abbaa isaanii bulchan barbaadan. Dinagdee fi wantoota garaagaraatii fi humna achi keessa jiru dabalatanii amma gara fuula duraatti gara mootummaa kana deemuuti akkasuma fakkaata kan hubatu. Fedhiin isaanii namaan galu yookaan immoo akkuma yaadne san abdii hamata akkuma jiru dhiisanii gara deemuu qabu. Akkuma jedhan gara barbaanne yaada boqqolloonni argachuu dandeenya yookaan Walloo cabsinu ta'e Karrayyuu itti aanaa Karrayyuun salphaadhaan cabsinaa baada Walloo cabsine Ambooda deetee naannoo Amaaraa guutummaan guutuutti qulqulleessinee gara itti aanutti ceena ka jedhu kana fedhiin isaanii natti fakkaata. Ammatti humni addaa bu'ee gara nama 500 bira bu'a dabalataan achi buusanii nama 500 kun daangaa kan godinattii keessa iddoo garaagaraa ramadame akkuma jirutti ta'e daangaa wal qunnamtii magaalaa Shawaa Roobiitii fi aanaa Jiilee Dhumuugaa irratti nama 500 bu'eera. Nama 500 waraana 500 bu'eera jechuudha. Kun egaa yoo lolli kan faannoon kun kan hin dhaabne ta'ee lolli kan akka malee yoo ta'ee dhiigni gama lamaanii kan dhangala'u ta'ee firri gara firaa jennaan Orgobboon gara foonaa kan jettu sammammaa sun wanni akkasii hin oolu ta'uu hin oolu. Haalli amma jiru hedduu wal xaxaadha. Namni keenya waliin dirmatuuf illee hedduu garaagaraatti humni kun qubateera. Alaa kulli haalli jiru hedduu ulfaataadha. Kan akka furuu danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba yoo kan jettu ta'e uummata san dafee ammayyeessu akkuma isaan ammayyaawaa sanitti wantoota barbaachisan akka isaan ammayyaawanii eegan waan dhufu gochuu irratti hedduu wanni namni keenya hubatuu qabu. Waraana kaabaa gaditti irratu kana ajandaa achitti qabsiisuun silaa asitti hin turre raayyaa keessatti ajandaa isaan qabsiisuu qabna ture. Warra baabbootii fi iyyuu 30 dadammaksine achitti ajandaa isaanii uumuu qabna ture. Yoo kana dadhabne immoo uummata agawu uummata qimaante dammaqee falmaa jiru kana achitti humna qabnu isaan gargaarree ajandaa guddoo achitti uumuu fi qabna ture. Ammallee osoo gara Karrayyuutiif gara Shawaa gadinteessi ajandaa bakkuma amma eegalan kanatti uumanii achuma isaan tursiisuudha. Yoo galaanni kun futtifatee
gadi ka'ee Oromiyaa gaaga'ama guddaa irra buusaa uummanni rakkate waa danda'ee hin tahammadu. Waraana bilisummaa Oromoo jennu kanallee hin danda'e of keessatti hin hammatu. Hin gatata jechuudha. Gaafa roorroon itti baay'ate waan adda addaa gatataa deema. Ficcitiillee hin qabatu. Gaaga'ama adda addaa irra bu'a waan ta'eef yoo ammu kana waa asitti ittiin ta'e waa keessa dhoksite qabachuu hin danda'u hin gatata. Gaafa roorroon itti baay'ate jechuudha. Kanaaf hawaasa jechuun biyyoo lafaati. Biyyoo lafaa gaafa gabbate gaafa furdate waan irra facaafte waan gaarii magarsaa waan gaarii tahammala ummata jechuun biyyee akka biyyee lafaa biyyeen tokko gaa'uu keessatti facaaftu xaawaa adda addaatti naqxee kunuunsiteeti gabbifte jechuudha akka inni waan gaarii tahammaluu danda'u. Hawaasa jechuun akkasii yoommoo gaaga'ama adda addaatti baay'ate hawaasa kun waa of keessaa tufaa deema. Waan ta'eef hawaasa eeguun hawaasa jajjabeessuun bareedaadha. Kanaaf uummata kana jajjabeessuun uummata Oromoo irraa waraana bilisummaa Oromoo kan keessa jiru kunuunsi addaa uummata kanaa godhamuu qaba. Akka waraana isa keessa jiruuf illee kunuunsa godhu akka illeen haamileen isaanii hin cabne wantoota garaagaraa yoo waan biraa dhaqanii loluu dadhaban obboleeyyan keenya iddoo amma abbootii dhiiraa lolsiisa ture abbootiin dhiiraa inni kaan bitamee inni kaan rakkoo adda addaa irra bu'ee inni kaan wareegamee inni kaan mana hidhaatti dhumee mana hidhaa keessa jira nama 700 ol nama 800 bira namni mana hidhaa magaalaa Kamisee keessa nama 600 jira. Aanaa diilee dhugaatii fi bakkoota adda addaa aanaa baatee keessa waliif fuune gara nama 800 bira namni dhabu mana hidhaa kana keessa jiru. Qeerroo walloo jechuudha. Warroota leenjii qabanillee wantoota garaagaraatiin uummata kana gargaaruun ammayyeessuun barbaachisaadha. Kan mana hidhaa keessa jiru ammallee qeerroo wallootu sababa kana hidhamaa jira immoo horra gaafa keessumaaniyyuu wayyaaneen seente yookiin immoo uummanni Tigraay seene jechuun uummata keenya weerarsaa turan keessa hidhaman jechuudha namni 800 fi namni 700 kun. Sababa sanii wal qabatanii hidhamanii kan dura waraana bilisummaa Oromoo cabsee mana hidhaa keessaa yaase haa ta'uuti gaammoo namoota amma hidhaman kana sababa Baatti sagantaa keenya goola buuf deemna dhaamsi uummata Oromootii fi akkuma kanaan keessumaan qeerroo wallootiif dhaamtu yoo jiraate asumaan carraasii kenna. Galatoomii ulfaadhu wanni hafee yoo jiraate akkuma dur keessatti tuttuquuf yaalaa uummanni Oromoodha. Galatoomaniiti. Waakkachuun kun sila amala keenyaa miti ture. Roorroon kun bara baraan deebi'ee dhufe. Kanaaf waakkanne malee waakkatuun tunillee amala keenyaa miti. Garuu gaafa diinni kan kee tokko akka malee humna godhatee ati immoo gaafa gadi laafaa dhufte waakkachuun barbaachisaadha. Siyodoon saba kanatti iyyadhee raadde hoo maali ka jiru akka booddee jechuun nadaaman akkasitti hin dhiyaanne. Akka sheenaan tokko deebi'eetti hin dhalanneef waakkachuun barbaachisaa waan ta'eef amma wanni jechuu barbaade jalqaba abbootiin amantaa biyyoota adda addaa keessa jirtan sabni kun akkuma beekamu ji'a ramadaanaa dhiyeeguu qabanii laafaa'uudha jedhanii dukkaasa irra banan akkuma beektanii kanaaf uummanni kun dhiigni uummata kanaatis akka salphaatti sattaramaan jiru. Kanaaf abbootiin amantaa bakka jirtanii walitti qabamtanii rakkina uummata kanaa mana yaalaatii fi iddoo garaagaraatii fi wantoota barbaachisu uummata kanaaf godina san keessa gadaabuun barbaachisa. Alal khairii jechuudha. Inni biraa yoo jiraate immoo akka saba Oromootti godina bakka rakkoon jiru irratti xiyyeeffatanii saba ofirraa ittisuu danda'u fakkeenya Wallaggaan jira, Harargee jira, hunduu lolamaa jira, Baalee jira. Garama daangaa kanarraa lolamaa jiru. Humna mootummaa gam lamaanii hidhatetu waan kanatti bobbahee lolaa jira. Hawaasni amma jiru kunis wal gadi bu'ee wal ijaaree dakarraa hanga gubbaatti wal ijaaree waan barbaachisu walii gochuun barbaachisa. Ammoo addatti wanni nu gochuu barbaannu wanni Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana uummata keenya jeequu walii gallaa kanaaf sirraa jalqabee mootummaa hidhattoota naannoo Amaaraa sabaan Amaara ta'an. Wanni Oromiyaa keessatti har'as nama ajjeesaa jiru nama keenya miidhaa jiru. Walloo keessatti sanuma. Qimaanti keessatti sanuma. Agawoo keessatti sanuma. Tigraay keessatti sanuma. Gumuuz Matakkal keessatti sanuma. Ilaali kanaaf uummanni keenya waan inni godhuu qabu. Meeshaa ammayyaa uummata kana gabbu'anii mariisisanii meeshaa ammayyaa uummanni kun akka bitatu. Inni biraa immoo
yaala uummata kanaaf barbaachisu mana yaalaa barbaachisu akka isaanii gadi dhaaban gochuun barbaachisaadha. Walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti uummata kana qunnamtanii waan uummanni kun barbaadu waldaaleen Oromoo guutiin amantaa akka dhuunfaatu uummata kanatti kalooftanii uummata kanaan ilaamee jechuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Kanaaf uummata kana yeroon afachuun barbaachisaa waan godhamu godhani. Galatoomi ulfaaddu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaan hin goolabna. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti keessumaa Walloo keessa jiru akkuma mu'een lukaasaa turetti rakkoo hanqinaa yeroo ammaa kana mana yaalaatii fi akkuma kanaan meeshaa hidhannoo irraa rakkoo hamaa qabna. Kanaaf immoo uummanni Oromoo kallattii danda'ee fi kallattii nu gargaaruu danda'uun keessumaa nu bira dhaabbachuu qaban jechuun abbootii qabeenyaatii fi akkuma kanaan abbootiin amantiis sababa uummata Walloo yeroo ammaa kana irra deddeebiin baraa fi baratti dhumaa jiran kana ammoo sagalee nu ta'uu qaban jechuun dhaamsa isaa xumuraati. Haa ta'u kanumaan ta'ee yeroo ammaa kana haalli Walloo keessa jiru baay'ee ulfaataa fi haalli keessumaa qindoomina mootummaa Amaaraa fi milishaa irraa deemamaa jiru. Haala keessumaa uummata Walloo barbadeessuu yookiin ammoo uummata Walloo lafa isaaniirraa buqqisuu fi yaalii taasifamaa jiru. Haa ta'u wanni milkaa'aaf jedhamee waa'ee yaadamuu miti jechuun yeroo ammaa kana obbo Mu'een kan nu dubbataa jiru. Haaluma kanaan uummanni Oromoo jechuun dhaamsa isaa kan ammaa kana Mu'een xumura irratti isinii kaa'e. Keessumaa haala barbaachisuun ekonomii fi kallattiilee barbaachisu meeshaalee barbaachisuun uummata keenya bira dhaabbachuun baay'ee tokkummaa keenya ni cimsa jechuun dhaamsa isaa xumuraati. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabaa hanga ammaatti waan wajjin turtaniif horaa bulaa deebanaa isin jenna. Viidiyoo kana wajjin turtii gaarii isin. Kana wayu bisankora, Maria Nakota,